السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامات الله. دفع. Gawang kana satu satu itu cuma sebagai sahabat YouTube kali saya ufatu. Karena kan ucap dengan ucap. Gaman waga duga wanti gaman duga fi arku beku wali akhi kuwa wali akhi katdeka wali gali ana gali waga dugulina. Akawatu oh ikram Muhammad. Wow. Ila sebenarnya bukan agak nufta. Akawatu deka gaman waga duga wanti. Gaman shabi fi shiraka post into the safe arke beki wali akhi wanti wali akhi katdeka wali gali ana gali waga dugulina. Mutadure adada wali kawade di anne jelas kaisa ada tadura ati bagaimana seorang yang lewat berbeda dalam budaya anti daratu tasfaya dah sebab yang kabatin behu ba rencana nanti kuma di apa 2023 ka ada orang yang tidak mengatakan sih dah agar tentu orang yang berisi seperti yang berbeda dalam kampe talafu daratu tasfaya dah tidak baru cuma banyak sebab budaya uji ke dalam kampe itu karena jadi kamna ada kamna sena kamna juga kamu awas kayaknya le bersih sih akan betul le adunya legasi sih buat berbeda kamu jangan ambassador atau kinda gatini uji ambassador santa lagi khalafu daratu tasawati fil lidara wa gariti yatija badena معرفياتك لابد هذا ما بشكل ده انا جايب ده ليه وانا يسي بود مهله تعامت دبليو ام 2023 وهجي لي رتلا غريتوي مو شي مالي واغدو اكسيتي رتلا غري اموغا دراتو تسوايدا اوريدي جانك بغاري لا يتور بنا تناغلا براهم غلطو بناني كم تانت تو غدا بده دتي غازا بيخيتي دبل جبساتي خد دبل دا دكو tako faktor dura jela itu ya faktor itu kalau lakai saja maybe conception Gaza makhinani hidmatum demand of supply bi khisati hisi fi berbaci satu abu disani malah lama faga malai ni kayaknya gabu jela so continuously gati mutuman adjust wala chade mun daga bati sensitivity wala hal ba faktor beti adunya gubarati na gaini oli jidugala jiru khulu ga gati Gaza nakuko ko jabatuni ليش قاعدين ما لني سأقول كذا ولذلك تبع فعل سكولي ولا بخير وربع كيسة فاكترا بيخيساتي في بيالاتين غاز دول كي إجرال أو كون غازا قاعدين جك على سوشكي تكمل لا جو أرديك آلو تخنا أول هذا تك آلو دنديسي I don't know غاز نوانا مصدق كسرة فامتي أنا غاز نفهم فامو برات وجرنا فكات خلافه بتوما تيادو قبديلا تبي غازا خنا غاز نك على يشوف ونين تلك Taras orang bete betul betul fubat ketika kamu untuk berbadu kabdu jangan itu berlaku dari negara. Tarafu Gaza kali enggak untuk biar anu dufta. Kan kita tuh juga baru sudah via dogudan dulu lalu vi wani amadi maju khoni ya dogudan to kofina jara itu ya dogudan dulu sektor finance da bank ini hidun nanti bank yang sodom dah kan sodom itu kau sodom sedi yang musuh tolong aja sodom tak kau aja no ngafu ya da bank pertama ya sudah sagaltan amma sodom itu ya ga ekonomi biati lagu dah lik ida soswajer ga wani mana kan lik efatihun di ga yaro amma tadakhisati nale sabu baju khafalu nafu rakata jamali fi daldalle kamali gabwe avodi la habbi kata tugo de fanu wala dukana kaman ga hamme turre wala dukana kaman daldalle khanya kan bara saditum gabwe la wala mafakina buyati kashi khuma dibala ma khuma dibasa digu burutu ana khuma khona fagu burai toya wa gabwe isa afani ibsu dan dinit dubaga nami bakira bala ka bilona arano mekali kaifate khaba bati laba khura katte babati saditi gabchu kabu dubiti sani no batana fakata amale ni ko bete ujira ole amma bitu kuni yo frequency rotation hana ka butate kha basically malaga fa khafalu miti malaga ni ko hifu service ni malaga hana to hifu ha kota itu dadali kusate kha kuni malaga banki da dini sulu kusate itu malaga ni be ko ni khawajala dini tate ga banki kulafti ada kon budde lutu tana to kon budde lutu financial crisis to banki to pa collapse intini da ni hisi ni kila tikisho malai ni gwara ala do fejra hata to kha bete khamadu ni kefami wajala dibian jirati wala hamadu ni kefami ga wajala dibian jirani liki wana ti dabana dibun ina guddan banki da to ga tabarra ala bahu disani mana so aka gabasan reporter galchuti this standard is gabasan fakata no ga shombo bodole sagal sebehu yaddo guddo da tujirat yaddo guddo jutu tadwa bikiren beti amadu khafalamte daldaluni khafalun dandenye
soga mootummaan odoo dheereessee hin jennaa jechuudha. Odoo beektee liqiilee daldaloota gubbaa jiru waan daldaloonni beektee haalli nageenyaatii fi faaktarii hedduun waan daldala kana laaffisee jiruuf gaa mootummaallee oduu gargaartee warra beektee liqiirra jiru kana gargaartee yeroollee dheeressitee fi yoo mootummaan kan dirmanneef taate kan liqii irra jirus kafaluu danda'u baankiinis egaa deebi'ee egaa qabeenya isaanii harkaa fuudhuu fi egaa nama duratti dalagaa namaa uumuutuudhaaf fi warra ififuu gargaarsa nama barbaadu mudataa jechuudha. Waliigalatti wanni wallagga keessatti harkaa deebi'u nagaadonni dura akkataa jiranii san qofa even amma gara asiidhaatis nagaadonni midhaan maallaqa guddaa liqeeffatan rakkataa jiranii warri warshaadha. Keessaa qaamni warshaan guutuun kafaluu dandeenye maallaqa. Warsummaan guutuu biyya Itoophiyaa jettu akka malee yeroo guddaan irratti gurguramu isaanii malaa jechuudha. Lammaffaa warra beektee nagaadota midhaaniitii fi nagaadota ekspoortii godhaniis rakkoo hamtuu keessa jira. Namni baankiidhaan soso'u hundinuu hokkoluu jira jechuudha. Gaa hokkolli kana yoo mootummaan intarfii gootee tasgabbeessine magaalaa liqii tana olasni irra guddaan nama ikoonii guutumatti waa tasaabboo isaanii mala. Maaliif kan liqeeffate nama tokko lamaa miti jechuudha. Nama tokko lamaa yoo taate waan qabeenya kalataan isaa fudhachuu dandeessaa waan mana taatu waan qaqqaba abboo gaagwaa guututti ikoonii dhukkubsatte hamma kafaluu dadhabee bara ikoonii biyyattiiti malee naggaatee qofaa miti jechuudha. So ikoonii biyyattiidhaa yoo liqii kan kafalle taate mootummaan gaa baankii irraa qabu qabdi naggaatee tanarra. Yoo naggaatiin agreessivlii baankiin naggaatiitti kakaatu taate ikoonii kun kollaapsa ta'u guutumatti. Sirni ikonomiidhaa guutumatti kollaapsa mee mootummaadhaan itti yaadaa jennaan jechuudha. Dubbii diinagdeedhaatii fi dubbii daldalaa fi daldaltoota rakkoo hamtuudhaan jiraachuu Aragin dalam jatuh dia Abdullah ni Ewa kami betul Likin nama ibu bika kau nama jatuh So ga Rakon itu Dinajur ko sa itu ga Betul daldaltoota Amar rabas udah emang ga banki mutumba banki mata nak abi janan itu malif banki ibu farm itu dirti Yo betul betul kata-kata ni rakon banki dati daldaltoota duduk dirti kata-kata rakon tu dirti mukam aku waneti amma kan bota chuya wala ga hajati amata jaturef likisan hotela likefatte jarte lola de maja kan university fayyadamu duro chuy bikitu lalamu kan butu badan lama fa tasawi biteti hara wala ga hara midaf yatudha dalagatut amma suga bete yo tutra fetu bandihin taau kale qabadi gafatu kasitti qabadi tuwa golan kabin kadren akab liki warshale tundu mal bete buskuto mishani fi khobe fi wadi yahisatu mishan kana desi ala rabita tasanin ho mishani gwa buran malani bete percenti me ka khote percenti jatam turbatam gwa bete malani khote meeshaa magaalaa galchee maallaqa samuu deebifateetu deebi'eetu akkatu sana biyaabee hoo deebi'ellee deebi'ee keemikaala sabiituu danda'u. So warshaaleen guutumatti hojii hokkolaa jirti jechuudha. Arra faayidaa miti liqii irraa argachuu yaaddu hamtu taatee jirti jechuudha. Yoo seektarii maanufaakturiingiidhaa baankiin dhawunaa duu taate daldaloonni keenya akkasii yoo ta'an waliigalattu yeroo ammaa tana yoo baankii faanoo taate mootummaan uummata irraa qabu baatte banki itu godaasisuuf deemti jechuudha. Abbootii qabeenyaa warshaa irra gurguruuf mana irra gurguruuf furmaata ta'uu danda'u diinagdeen tun akka qabsattu warra beetee amata akkam. Eva kana ama sadiitti achi dheeressuuf warra amata sadiitti ama shanitti achi dheeressaniif dalagatanii akka deebisanii jechuudha. Amanni guutuu ati itti liqeeffatte hoteela yaa'ii keessatti maallaqni wanni ifuu doolaarri sa'aati liqii walakkaa jettu isaa harkaa hoteela jechuudha. Meeshaan ati lafa gurgurte midhaan ati arra gurgurte baru deebitee gatii sadii bitachuu hin dandeenye. Beetee namni hedduun kasaaraa jajjabduudhaatu naggaadota keenya mudataa jira. Mootummaadhaan wanni jennuun ka beeraayi maali baankii biyyoolessaa ati labsii hatattamaa barbaachisa. Mootummaa intarfii godhamu gaa biyyoota guddatan keessaa waggaa keerii kiraanchiin akkanaa dhuftee baankii mootummaan gargaarteeti baankiidhaan dhaabbadhu yaa'in uummatarra. Diinagdeen kun istimuleetaa godhu irraa dhaabbadhuudha. Malee liqeeffattee hafaluu hin dandeenye ani rakkaa hin dhiyoo jeetu baha maallaqa hiyyaan barbaada jee buuca fudhatee akka faanootti ganda keessa deemee warshaa keessa abbootii qabeenyaa guusee daldaloota mana isaanii keessaa guusee ala yaase. Baankiinis maaltu godha mana kana warshaa qabate kana maaltu godha. Wal kuffisuutti wasakaalutti
garas deemuu oduu taane beekee dinagdee ta'e amma qabsachuu jirtu sana mootummaanis hubatee baankiinis hubattee fi walhubannoodhaan yeroo walii kennanii namni kun dalagatee akka maallaqa san deebisu carraa kan nu qabaniif jechuudha. Because warshaas baramtee jechi dukkaanni banaa jira beekee daldalaatu rakkoo nageenyaatii fi rakkoo beekee doolaarii fi akka godhachuu jiru agarra jechuudha. Dibiddibii doolaarii beekee birrii keenya lafatti afaquu jiru kana gatii hafaluu qabu amma maal fakkaate dubbiin booksii doolaarri beekee birrii funyaan keessa godhu nagaadeedhaatu beekee dhiini garaa jechuudha. Gaafii guddoo jettuu nigdi baankii biiraayi baankii fi baankilee guddaan liqiin biyyattiitu akka qottee guddaa jirti. Laata nagaadee yeroo bolaatu ija walqixaatiin ilaalamaa jirtidha. Mee warri beekee nagaadota rakkoo ciccimtuun harka isaan qabdu jaata afur duwwaa lama duwwaa lama afur saddeet nu dawwalaatu nu bachiisa. Atink ulusinaa ture. Ulusinaa baatii jaan dhuftu kana keessatti yeroo guddaan keessanii rakkoo jajjabduu isa mudachuu deemaa jechuudha. Baankiidhaanis mootummaadhaanis daldaltootaanis wal hubannoodhaan rakkoo arraa keessa jirtan kana mootummaan isa jidduu seentee isa wal hubachiisuu qabdi malee yoo qabeetee baankiin isanii gadhiisan taate alaamanarraa wal godaasisuu dhiyoo. Qotee bulaan keenyaa waanuma liqeeffachuu isaanii bira xaa'uudhaaf maali walii galatti dubbiin liqiidhaa tuni yaaddoo hamma ta'uu jirti jechuudha. Dhiyoo mee liqiin tuni wallagga keessa maal fakkaatti? Biqilaa reed laayinii agarraa jiru wallagga jiddugala warshaalee beekee naannoo Finfinnee jiran warshaa bakka hundi jirtu. Wanni warshaa taate guututti rakkoo jirtu keessa seenanii jiran. Daldaltoota midhaanii warra bunaa bakka hedduu jechuudha. Ammas sodaan nu qabnu warri buna daldaltan qorii bunaa eeggadha. Yoo dandeessan addunyaa wajjin deema. Awurooppaan bunni keenya guddaa Awurooppaa dhaqa. Warri Awurooppaadhaa buna Itoophiyaadhaatti seera amma tumame bunni kee muka cabtee akka dhaabin amansiisuu qabda. Yoo kana amansiisuu hin dandeenye buna keessa waan bitatan. Gaa bunni faan beektee akka kana yaati jechuudha waan dhufu nama fafaisa bittee yoo magaalaa addunyaa buna hadi dantaate gaa akkam gootee kafaltaa jechuudha. So nagaadeen bunaa oduu addunyaadhaa sirni jala deemachuu qabdan. Heera Afrikaan wanni Awurooppaan Yuuniyoon baase waa'ee deforestation gubbatti sirriitti jala deemaa mootummaalleen dhiibbaa uumuu qabdi. Warri Afrikaadhaa fi biyyoonni guddatan heerri kun akka malitti waan isaan miidhuuf dubbatachuu qaban jechuudha. Seektarri bunaa jimaa silaa lafa ga'ee beekan. Hundi keessanuu akka bikko jimaa fi qabeen teessan. Achoota awwaalamuu ta'anii jechuudha. Maaliif beektee bikka gaafa jimaa san ustan waada jimaatu isan qabate jechuudha. Waada jimaatu isan qabate bunni itti aana buna qofaa miti warshaan itti aante already wanni biraa eksportiinis importiinis rakkoo jajjabdu namni gurguddaa lamuun dogoggoruu baadhee nagaadeeleen gurguddaanis amma wamudin nyaatan malee Dubaayii isaan qatte jechuudha. Chaayinaan wamma nama baafti waan baaftu isiitu nabbi beeku. Daldalli yeroo ammaa kana keessa warruma mootummatti hirkatee yoo kasaaranis warri dafkee fidin nagara itti jiranii jechuudha. Warri dafkee fidin kasaaruu danda'u jechuudha. Warri dafkee fidin shaakalli wadhaa karaa kana Chaayinaa dhaqee meeshaa fidee yoo kasaarii irra kaa'an ammas baay'ee ta'uu irraa buqqiseetu kan mootummaa kanaan deemu ammas gaafa akka ta'e fedhabees inni tuma jira jechuudha. Namni rakkataa jiru ammoo warra keessa fitiin soso'an warri beekee dafkanii maallaqa fitiin soso'an abiru kasaaraa nama dhukkubsitii jechuudha. Warri immoo malaamaltummaadhaan maallaqa waliin qabate. Rakkoon qabu maaliif habuun gosa irraa deebi'ee qicataa jechuudha. Qicatee deemee shaakalli godha. Rakkoon qabu deemiti fi Chaayinarraa abboo kasaaraa qaba. Dura deemtee si jala deemee fidaa taraa hin taanee fi mana nagaadee Chaayinaa tokko dura deemuu miti tabiraa tokkos deemaa jechuudha. Dubaay silaa guutumatti kuftee jirti. Magaalaan Dubaay gaarii dogoggoree nasirreessaa Dubaay guutumattuu hanqatte bikki bal'inaa silaa namni dhaqeetti dalagachuu danda'u Chaayinaadhaa. Chaayinaa sa'aa namni keenya daldala mi'eeffate doolaarri beektee birrii dabaddaa bukkee jechuudha. Kan xiqqaatu dabas. Hayyagaan sarii waa'ee naggaadota keenya waa keessa jirtan hubachiisaa jennaanii irra deebi'uudhaaf beektee warri daldala keessa jirtan ja'a takka afur duwwaa lama lama afur saddeet bilbilaati rakkoo teessan hubachiisaa hin usinaa siyaasee isaanii jennu amma rakkoo teessan tana gurmuudhaan oduu mootummaa hojii teessanii haasoftan. Mootummaan baankii fi hojii teessee haasoo qabdi malee akka amma harkaa jiru kana keessatti baankiin hiifu faannoo ol diinagdee biyyattiidhaa hanqumaaf ta'u beektee qileen buusinii sodaa shamboo jaalaati. Oduun biraa isanii qabnu waa'ee faannoodhaati. Lolli gaalaannoo amaaraatti lola akka malee lola akka kakii hoolaa deemaa jira jechuudha. Shabbakoo yaduulaa diinaan kakii hoolaa taphatu tokko yaadadha gaafa dur tokko jechuudha. Kan eeguu qabateeti
buukii beeytee jaldeessaa mata suuqatee shabbakoo yaduulaa akka dheeraatu ko gaafa ijoolleedhaa kinatti dhuftee agarree jechuudha shabbakoo yaduulaa gariyaraa rifeensa isaatiin see jechuudha gaafa ijoollee rifeensa isaa akkan haw namichi dheeraa miti akka ajaa'iba gurraacha tokko dheeraadha shabbakoo eegasii ka eega mana galle gaafa dheera akkootiyyaa akkoo namicha dheeraa tokko rifeensa beeytee akkanatti akkana godhatu waraana qabatee shabbakoo yaduulaa diinaa akka kakii holaa ja'amaanii kakii holaa وبوسنا جت جامع هولان جيت عيني بها هولان وقاك أنا كم جاي جيت جاي إنجي أكذب شو أنا جيت خلافو قالوا لي نعم ما هذا يدخلني خاك خاكي هولاتي يتشوفيا وقبتي قبل كراني ولي جاني ولي فانو دا ولا خاك خاكي هولاتي نامو بوجام كيف تقول لك كمان جباته أكمل دي مهنا جازم أنا كاسي أفتو بيا أفتو تو إشارة بيا بيخو يتشوفيا ويا أفتو تو إشارة بيا بيخو نما أدو أقولوتا فانو لا نما جاتو دي nama dhibbaa fi 63 boojine jaagam akka makaraakiyaan wali faanoo ammoo nuti 40 qabneedha biyyarra waliigalatti misraa Goojjaam Bahaa Goojjaamii fi kibba Goojjaam keessatti lola laafaa miti wanni deemaa jiru karaa Gondar sanillee akkasumatti deemaa jira waliigalatti ammoo wanni namaan galle keessa yeroo mootummaan walatti banti kana keessatti ini walalu jari curi wani ma kapso fadola abdisa kutachisu wal di makara kesati fufu wala di majra lola sadi di majra curi ndengnya lola sadi afur lola to ko mata samurati fadu go gesa jiti mana badota berarti fanji bombu dosani nami mana badota sida kutu biyo curi so bobba gala hawasa dokan hawasa na mala beratus milion terbanu dokan akan dia muncul gaya badar ke satu namni usko dak undang ni badia ke satu kami tidak so hibaratira hidaldalina gagabil sultan daldaltan gabil sultan baratanin gawan beti khatiduda apa imamat itu wujud ulfati itu juga curi so lalu beti hawasi beberapa kan lagu udah umat sebelah dia ni tok lalu fa itu hawas karena sahabat jera buta jera balaga fita aja ni kun gak umat itu ma fano wala kita aja dibina daute fano wala heta jiran kulis lola mafati lolu sada fano mo fano fi pipi hidu de majru khanaga yaro pipi mo lola tibati yaro fano fi fu wal beti wal fi daga to khishati isin siga yaro yo mutuma tu fano muti arra to arra aga dati qabdi afafan media ni fu wal bobani to abbe balau mas lagasa atamu damu angala atamu damu tibiti atamu yalo betul wannan ma yati kati median bakala egochi ya akhi makota sali tubutati medialen ala harra akamale tubulan bete usa media da sara fano da hanu ibu bara ukhasa de jeba wali badani to medialen so fano tarabula fi median kaboma khaisa barufi khaisa fas garis kembon naga fasa garis zaman kasi fasa garis bete ibu wala rabsa ila mutta bete abdu ko tukisan wannan ma ajaib su khaisa gututti media sari collapse gututti rabbi gole mushaykha gole tanabete mandura adan qochu birachu rabbi ba tafade yanne relafto akamale so khulama ma fi daga media domun daga samallaka gaba sari dollar la kawata to sani tara durati bilti lo tifte chu zamana ka sai da mari to la tankhilo khilo shambuse chu yaka odu hatta kana difte la bitabete janaba fatari safoni la kali safoni galgali foni da amma ka bete dubu wa kasi biti chu so gagas alati saracete media collapse tan ifu garban sabu bala galwala ciwa la fa khaka khasi wala to gage fa majra maybe wa afutama du fana khasati la falmun bini la la chuya mega sabarani opsani itifu fa motifu fani la la chuya ina guda lola beiti allati lola sadi lola dolarati yola baka gafuti gasura ifu wala retu dira abuba mawduna tira mudufta hay sadisi na naga miliyon la to ka ja khawali kaban eni fo dirati wala ni namu gamana samate almatu malami hafa jira chuya wali gala baka eni garatu ka kaban chuya iskindar nagara dari iskindar farsa gari beite fa zamana kasi farsa khaisa la tuka rasul yunatri so buti to sudi kada fatantate wala bi jingure mu ul mura beite khotidu da khaisa tu wala sifri wal di maja
Sibuwwan deemaa jira. Atiin teessoo bu'eenni katti aanuratti maybe odoo peacekeeper erganii gaarii jennaa jechuudha. Warra nagee eegu akka amma South Sudaanii fi Sudaan gidduutti arbiitti beektee warra nagee eeguu jira jechuudha. Kanaafuu humna zammana kaaseetii fi humna beektees kan nagaa gidduu warra eegu akka UN ergitu gaafannaa jechuudha kabajaa wajjin. Oduun biraa tanama jaasiftu keessa UN faannoo hasasuu deemtii jechuudha. Wanni jabduun waa hunda jijjiiruu taa'u tanaa jechuudha. Beektee yoo ragaa bu'uurummaa guddoon waaqalleetti kadhachuu qabnu jakkoota jarri hojjetaa turan kana. Jarri hojjetaa turan odoo nama butamuu odoo nama qalanuu talaata nama faranjii butanii warra faranjiidhaa gala gullee qaqqabuu jalqabanii maallaqa gaafatanii maallaqa illee kanneenii fi nama baafatanii jira. So already addunyaan faannoon nama butti ifiifuu maallaqa kafattee agattee jechuudha. Faannoon nama ajjeeftii beektee nama 13 ol maqaa isaa galmeeffatanii harkaa qabanii mootummaanis ragaalee qabu hundaa'uu UN'dhaaf dabarsuu qaba. Warreen biraatillee uummannoonni dhuunfallee warri NGO keessa balaliidan ragaalee qabdan hundaa'uu hatattamaan gara beektee UN'tti dabarsa. UN'n dhimma kanarratti mariidhaan jirti. So marii gootu keessatti ragaan guutuun argamnaan seera addunyaa irratti nama United Nations fi staff United Nationsdha butuun ajjeesuun doorsisuun Ukrainiidha jechuudha. Yoga dhugaatti lachi baateetu jarri kun shorkeessummaa isaanii UN'dhaan ragaan bahanii warra waan kana godhe abaluu zammana yamma jettaniin iska dammagaa footoo isaanii maxxaatee bosontii keessa jedhan ati ka abiyyi irraa dubbii laafisanii jechuudha. Gaafii guddaan jechuudha. Yoo United Nations faannoo akka shorkeessatti ragaatti fidu taate paarlamaan Itoophiyaa ta'u maaliif walitti dhufee faannoodhaan shorkeessaa jechuu dadhabee jechuudha. Egaa goboodhaan shorkeessaa jechuun isaan hin dhibin faannoo hagara irraa qaanfachuun isaa warra lakka sodaadhaa jedhan gaadhaa akkamii keenyaa dhanuun. Olala duraatti illee deebii barbaadee odoo hin taane guyyaa dhufu jira mootummaan illegitimesummaa isaanii akka bilisa baasaa gaafii siyaasaa qabanitti kan ilaalchisuu qabu. Addunyaan garuu kun eenyu jechuu jettee jechuudha. Kanaafuu silaayinumaatu mootummaan hatattamaan walitti dhuftanii ishuu kana paarlamaa keessa dibbeetii goosiftanii ajandaa kana gabbaaftanii addunyaatti. Nuyi yoo ta'e shorkeessa illee hin jiraan atis shorkeessaa miti kan jirsani. Oduun paarlamaa irratti mari'atee diplomaatota meeqaan dhufee ilaalaa dubbii UN tanaaf jinfuu taatee jechuudha. Walii galama kam gaayootti tuqii wabaagaa gootan gaawaa isanii goonuu qabnudha. Faannoo haa hundaanuu marfamanii jiran. Impuud keessatti jiranii jechuudha. Utubaan alatti miti akka jiruuf ifirra jiranii jechuudha. Qaamni kaleessa isaan ispoonsor godhaa ture san hundinuu irra wanni mawwalloo xiqqoo nagaa harkatteef doolaaraatu jirre. Wanni dararriin walirraa qaqallatteef doolaaraatu jirre. Soba doolaara sana ammallee madda sanillee Rabbi irraa goggoise UN Rabbi itti kaase mootummaan illee odoo gabbaateetu jira hara shora keessaa jechuu seeratti galmeeffattee atin amata kana dhumarratti dubbii faanurraa biitii afur baafachuu dandeessin sagantaa itti aantu dabarra. Hayyee kafaanuu bira kun egaa Mereka wajib akan jalan cuy, wajib akan jalan. Sebenarnya sih amis kilo macam mana sana, betul betul sulit terkesan ya cuy ya. Ini syarat kan terus kata gue cerah ke satu tumi ada dapatan ya cuy ya. Kalau tu afan orang muda ini bete wakil fananan, afan orang muda ini masalah fakir kulu barang fananan, bucu berarti ufatani warga kasih tiba naga ini saja sani. Amma asal kasih juga cuy. Amal ni bete sebenarnya sida akka intartiib biraatu akka isaaniin qaanfatu jechuudha. Akka boontuu irratti irra suuta jechaa jiranii jechuudha sinadosiin. Waan dabaati. Akka lachuuti egaa akka wallee aadamaan keessatti suuta jettee si jala haala famala kirbifatee tira jala dhugaatu naqabee si rajee akkasii oofee suuta jettee si jala akkasitti gaama beekte haalaa fi amalli sinadosiillee hedduudha bareedee jechuudha. Akka boontuu irratti suuta jechaa jiranii jechuudha. Fayyaadhaan ammoo rakkoon isaanii waa asirratti waa hagana qofaa miti. Sinadosii irraa buqqaanaa tun waa duraan Oromoo qofaa Oromoo waggaa taatee ijjanii jechuudha. Buqqaanaa illee hojjanne isa magalattuu afaan keenyaan haa bulluun yaa'ii fi kaaftanii yaadannaa jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti chachii 250 oliitu Finfinnee keessa jira. Chachiin yaabbii saabaa Hagar Sibkatiin sinadosii irraa buqqaanaa jiran jechuudha. Dubbiin tun nama dhibdii jechuudha. Akkatti nama dhibdu. Gaayyoo sinadoo chachiileen tun Hagar Sibkatii Finfinnee gara jiran chachiileen kun hundinuu. Yoo Hagar Sibkatii Addis Ababaadha. Yoo kaabete taganaxalute harabbi bin waadhe yusgana waajju agarraa jechuudha. Waajju gana kute. Jarri hugaa taganaxallaan
Kuni hasil dosin bikumma malaka isa torka dibara saddeet bakka ta'e sirraa jechuudha. Maalleeyni guddaan ayyaadni isaa haga sikkatti keessa jira jechuudha. Damoosni isaanii bara kuma jahataa kuma torbaatamii olii jechuudha. Doktora ta'uura chachii beektee mataskaana Finfinnee keessatti daaqonii ta'uutu na caalaa jechuudha. Kanaaf sabidee doktora taatee injiinara ta'uura inni yeroo barii kaabinee abiyyi ta'uura kaabinee beektee sibidoosii taatee jala guutuurra maallaqa guddaa qabaadha. Makiinaa isaan oofannaa ajaa'ibanii jechuudha. Ilmaatu guddaa isaaniitu investara amma misooma keessaa seenanii hoteela babbareedaa qabanii jechuudha. Hoteela babbareedaa baratanii gaa hedduutti nu oofnaa jechuudha fokkatti. Kanaafuu gaa manni waaqaa bataskaana qulqullaa'uu qabaa jennee taphannaa. Sila abbootii amantaa Oromootti dhiisanii qaanitu hin jirtu. Amma gaa ati irra bareedduun ta'uu Oromoo oowwiti taamma Addis Ababaa versus 5 kiiloo tuni kana kaaboo akka gaariitti beektee laallaa jechuudha. Ammoo warri beektee Finfinneedhaa mataskaanni agar sibkatii Finfinneedhaa Addis Ababaa akka isaan jaanitti nu qofarratti qorbaan gaggeeffamuu hin qabudha. Ilmaatu nu qorachuu hin qabdanidha. Isa irraa buqqaanidha. Warri galawa kam warri sinidoosiidhaatis ilmaatu isa waajjira haratti horii deebitanii bareechuu hin qabdanidha. So gaa the next showdown yaa Addis Ababaa agar sibkatii fi 5 kiiloon gaabetee washan laablaab jennaani dubbii kana takka isa booda'anti tana bira bubuu maadhee su akkuu feenaa jechuudha. Tattantuu dabarsa. Amma beektee shaarukaan gidduu seenii jennaani jechuudha. Gidduu seenii warri Finfinnee kunis mirga isaaniitti walwaddiisi. Isaan maraa bareedee jechuudha. Warri manni guddaa Oromiyaas beeku qorii dhiisa. Hawallaa fiisanii jechuudha. Seenya garuu nurraa dheetuutti jechaadha. Gaafii mirgaa keenya. Mee gaafii tantana beektee gaafii musliimaa laata irraa akka wal qabatana Addis Ababaa gara sibkatti 5 kiiloo inni bu'aa laallu saboota haateenyaa suuta jennee itti dhufna ittiin gohina. Mootummaadhaan akka irraa fudhaa jennaan. Oromoollee gidduu seenina. Yookaan gidduu seenini fokkattee isaan akka takkatti wal baasanitti akka irraa fudhannuti. Qabdii tantu gata harkaafannu gaala hidhaan mormor masin hagan takka hellee Musee Abdii taphachaa jetti ni yaadattani. Amma immoo hellee Musee Abdiidha. Musee Abdiidha mataan fayyaan qabne jechuudha. Gaafa gammachuu qabu guyyaa magaalaatti hellee taphataa walleesni beekaa. Beerillee beektee nama fayyaa qabu isaanii itti marfamanii akkuma isaanii beekamu fooxaa matatti hidhatee faaruu qarxabsi godhaa jechuudha. Hildee isaa dubartiin akkasitti hin gootu jechuudha. Gaafni baadiyyaa fayyaalessaa beektee waan hellee itti jalqabeetti hojii oofan jechuudha. Hoggaa dubbiin dandama qabdi jechuudha. Gaafa falis laa wuccuu firraa dhahaa guuratee gaabiyyaa raasii godhaafisa. Masri amma hellee Musee Abdiirraa hara dhahaa guurattee akka baraataatti addunyaatti wuccuu firraa haftee fi guudaa geesse jechuudha. Hidha murmurii baaduu gochuu hidha beektee Naayil gubbatti Saawus Sudaanis bishaan kee ni hidhadha jechaa jetti. Wali galaa akka Uganda ni hidhadha jechaa jetti. Ati kan nama bareedee jechuudha. Rabbi bu'uu maal dheeressu. Rabbi bu'uu maal dheeressu. Yoo buli qabaanne ganaa waa hedduu akkinaadha. Laata Masriin beektee nuuf Somaalee hidhachiiftee Ugandaa eenyu itti bobbaaftee jechuudha. Saawus Sudaan eenyu itti bobbaafte. Humnaatti qabdi jechuudha. Biyya fi fuudhortuu Ameerikaatiin jirtu. If bira hotteetu haa Suudiin taane amma Yuunaayitid Arab Imireetiin taane biyya Gaazaa qabne bunni isin qabdu bishaan keenya. Keenya kana beektee haayidroo elektirikiidha. Mootora dhabeetu isaa bira dhufa bara. Waan takkaa itti bishaan isaanii irra jechuudha. Amma hawara hidhatee hambifachuu barbaadu jiru. Dhugaa dhumaa dachiidhaan qotannaa jallisiidhaan fayyadamu warra jiru. Warra Ugandaatii fi warra beektee Saawus Suudaanii. Washalaalaa masii waatiin tolle kana qabdi itti taatu kaafan. Qabdi itti taatu kaafan. Somaaleen Itoophiyaadhaaf beektee guyyaa murtiidhaa kan ishee jirti. Yoo baatii tokko keessatti waliigaltee Somaalilaand irraa kan deebine taate biyyattii akka isaanii baatanidha. So qumaara maayyiidhaa Hasan Sheekh Mahamud Kabaa kaadhaa baatii takkaan ishee kannedha. Atik xiqqishoo adabuush walinnaan jechuudha. Pirezidaantii Somaaliilaatiin Sheekh Mahamudiin adabuush jennaan jechuudha. Maaliif hoggaanne akkas jechuu sanuu haa tabarootti ni qabaayidha. Beektee mooraa qabii Sayyid Abdallaan Geenye keessa taa'ee beektee hellee Musee Abdiitu sirraan bareedu adii irrattas gabbaa jennaan jechuudha. Baatii takka waliin mukaan itullee jirtu. Beektee mooraan Somaalee Viillaa jaanii fi qabii Sayyid Abdallaa isatti irra guddoodha jechuudha. Achi keessa taa'ee ka baatii takkaan seekan Itoophiyaa yoo baatii takka keessa. Adoo Itoophiyaan gatee Al-Shabaabni seenaa jechuudha. Al-Shabaab maqdishoo ni dhufa. Kanaafuu tas gabbaa jennaan jechuudha. Nama beektee malli harkaa badeessa. Yoo tanaa South West Koonfur Galbeet akkanumatti illee Jubbaland isteetota adda addaa walitti qabatee haasoo godhaa turanii marii godhaa turanii namni tokko illee waan inni jireenya fudhannee jechuudha.
Jarri hundinuu harka facaasanii biraa kutan. Soga ini filannoodhaaf heera filannoodhaa jijjiirachuu barbaade keessaa Ahmad Madoobeen gaa weete horma ta'e jechuudha. Ahmad Madoobeedha horma ta'e gaa dhukkeetti kaasee biraa deeme hatta kaanillee dhugaadha dantaa daarottiisu jira haa taatu dantaa teessaatiif teenyallee haa bakka kanatti walumaa nu galtee fayyaadee jennaan jechuudha. Waan Hasan Sheikh Mahamud qindeeffate namni harka balleesse Ahmad Madoobeedha. Warri Puntlaandilaatis weetee diinila kanaa jiranii Hasan Sheikh Mahamudii fi soga yeroo ammaa kana keessatti yoga warri Abgaal magaalaa Maqdishoo keessa jiru isa deeggaree malee guutumatti Soomaaliyaan isa wajjin jirtu. Soomaaliyaan alatti jechuudha. Rakkoon isaa rakkoo guddoo. Bulta Somaaliyaati Ahmad Madoobe ammoo taariika dalageeti galee hedduu qalbii cabaa itti fidde Hamzee Abdi Barreen hedduudha qalbii cabee jechuudha. Jara lamaan gosa tokko walitti ogaateeni kabira ministeera sira kabira ministeera kuni mootummaa tuni beektaa akka jabaattuuf ni fedha ammoo haa Taligaan Hasan Sheikh Mahamud uummata Somaaliin fudhachiifne. Oba guddaa isteetonni wani gaanne maaliif Itoophiyaa waliin nu barbaachisaadha. Masiin ammaan dura maal nu goote arra beektii Itoophiyaa Toobiyaa riilee masiin bakkisii buufannaa humni sirrii miti itti deebi'aadidha. Hasan Sheikh Mahamud ammoo herregni ni dhawate yoo beektee uummanni Somaaliidhaa Habashii ni jibbaa wallee adda addaa kan itti baasee walleelee isaa biyyaa biraa isa dhageessee ture. Kibatii isaanii biiziidha. Wallee hedduudha beektee waa Itoophiyaatti baasaa jiranii walleelee isaanii kana hundaa'uudha. Kanaan uummata Somaaliidhaa beektee harkifadhaadha. Yoo beektee Abiyyiin Amaara jedhe Amaara isa dhufee jedhe Somaaliin hundi jala galtiidha. Beektee talagaa mana isaati malee Somaaliin jala galtees waan jettu jalaa yaa hojjetti jechuudha. Kaardiin inni Itoophiyaa weeraraa fi kaardiin Somaalilaandii maarree godhaa fira isaan dabalee jechuudha. Amma rakkoon guddoo jechuun already Somaalilaandii Puntlaandii bakka hundaan wal tuttuqe rakkoon isaa beektee rakkoo Itoophiyaa hojii qabu qofaa miti. Warrummaan isa bira jiran hundi nutti kaanii jiranii akkasiin filannootu amma takkaa fi baatii lama keessatti filannoon isa eeggatti jechuudha. 2026 laata farmaachoon deebi'uu isaanii mala jechuudha. Yaatik namni afaan Itoophiyaa kan gaarii beeku farmaachoo. Farmaachoon sina rakkoo har'aa kana beektee irra wayyaadha. Amma namichi kun hedduu waa bocoraa jira jechuudha. Hedduu waa bocoraa jira. Hedduu bololees. Ahmad Madoobe jechuun kana jechuudha. Ahmad Madoobeen bulchaa Jubbalaandiiti. Keeniyaa hojii hariiroo jabduu qaba. Itoophiyaa hojii hariiroo jabduu qaba. I don't know. Kattaan pirezidaantiin inni silaa Jubbalaandi irraan ka'u gaagaafi guddoon mootummaan federaalaadhaa Hasan Sheikh Mahamud keessaanis lola fibbane alaayis lola fibbane masiin haga dhaabbate san deemaa jechuu fi eeltoleen haga beetiin dhaabbate deemaa jechuu aduu itti dhiyaa jette immoo Hasan Sheikh Mahamuditti. Washan laallaa jennaani Ahmad Madoobeedhaatiin fayyaa deebi'een hangatu itti fufi itti muddii jennaan jechuudha. Fi konfur galbeet Abdul Fattah isaanis beektee itti muddii jenna warra Hiraanis warra Puntlaandis warra Somaalilaandis. Atik yeroo akkana laaffate kana silaa Abiyyiin fudhatan fi cufee gaarii. Yeroo akkanatti Somaaliin laaffifte mootummaa Somaaliidhaa laaffatte kana oduu beekamtii Somaalilaandiidhaaf kanneen kana qabxeen hayaatu bikkatti godhe because waan isa godhuu danda'aniif hin jirre jechuudha. Waa takka illee yeroo ammaa kana keessatti wanni Somaaliin Itoophiyaa godhuu dandeessu hin jirtu. Akkasiinuu eeggataatuma deemaa jiran. Lafa jala already embaasii godhee jira. Ambaasaadara keessatti ergee jira. Atik silaa akka shabbooniitti waliin yaamu keessa odoo Afrikaa Yuuniin maa yaamee addunyaadhaas namoota biyyoota yaamee waa'ee Somaalilaandii kanaa fi Somaaliyaadhaa odoo Itoophiyaa keessatti international conference gaggeeffame gaarii. Odoo beekamtiin kan himee fi dubbii Somaalilaandii kan akkamitti halaalluu addunyaa kootta irra wal mari'annaadha. Sila ajandaa international godhee achi keessatti mariisiisee Somaalilaandii keezii akka gaariitti akka dhiyeeffattu godhee Somaalilaandii akka dhiyeeffattu godhee somehow addunyaa qopheesse gara beekamtii Somaalilaandii saniif odoo qopheessedha. Wanni godhamu qabdi. Konferensii wayii tokko odoo gaggeessanii gaarii. Konferensii guddaa yuunivarsiitota adda addaa warra beektee heera addunyaadhaa beekan yuunivarsiitii West irraa Afrikaa irraa hundaa waliin qabanii dhimmi special caseidha. Keezii Somaalilaandiidha. Special cases kana sila international conferenceidha. Finfinnee keessatti koomishinaa itti dhaabee koomishinii kun haa qorannaa gaggeessu. Teessoo tana beektee Maqdishoo dhaqee haa qoratu Hargeysaas dhaqee qoratee dhimma kana sila dhimma Afrikaadhaa dhimma international deemitti ol kaasanii beektee wanni qorannaan kun deemee Itoophiyaanis jala qopheeffattee maayyooti haa addunyaa qopheessitee jechuudha. Lafa jalaa'u eenyutu bakka takkatti Somaalilaandiidhaan beekamtii kennuu danda'a. Egaa kana keessatti qoratee hubatee booda
خلاص ولا تريش نفسه أما عدل دا قد إجرا عدل دا خلاص أما إثيوبيا راستيسي توما يوغندا را دكتوروتا لوروتا ساوث أفريقيا را نيجيريا را تشاد را مالي را ولا بيت international لو دي خن موتو بارا سبونسر راني يامني إما سومالي لاند خناتي دبيتي وسيسو so once la bete ni dubbate Somalia dura lama qabate yitu mewi khatara kana me loroni hadu batal abu khatolen ha so ni tui ha bete wani secretary zani hadi hisan ga askese buchesu kawo wete khawati wala tuwa ndisa chikhi sakhali wa bodo ga be kamti khamitef Somalia dubbatu bende amanu sala lorota hirmachisani mari hirmachisani diplomato hirmachisani digifi tuha digifi taraka gare tila fadala ko paisani bodara wete ga akan dia tini bekamti wakan itu fi orang di lafaz jalau wami nak kopi fatih kita itu ya terus ga bos mungkin itu yang kasih bubu itu di Somaliland di odo konferensi internasional konferensi dan itu kan hotel dua ti wari mutum mantel kuni hayat di beti godu galmi Somalia rafatu betu galmi Somaliland rafatu betu di beti haramu marisisa itu waktu itu bilang beti Somalia ti magi busu pada inisiatif beti fulatani qopaysani boodarati ha wani tumurtaysitu wadu kharab bira lama faamo Ethiopian bika Somaliland buteezu Somalia khatasu bete international criminal court geysani lima lamankan lima danga bete Somaliland dina katiga kama sala taratamu danda hudud opshini bekamti hanu dura adunya farra bete tasgabbe suraf odo hujile siyasada ta diplomasi da dalagamu qabdu ta academy ada dalagamu qabdu dalagabte jan magira tuwa Egyptian one golu dan ni be ila da tujura da foreign minister ne Egypt is not a hopeless nation mutubete biya abdi khotate biti rako aran mudat tanaf di misani kamna aye di misaka batu askani nan ya tuli masida di misati sana askana gawala ya sagata tu beramu wala ta tu tibo atau kita kamu di sini lah tahap tu baru sekali tidak cana kopi orang sekali tahap itu beresa yang tanah semua cisa